Nageenyi fayyaan guddinni bakka jirtan dachaadhaan isiniif haa ta'u. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota chaanala keenyaa har'a dookimentaarii gadi fageenyaan hin qophaa'ee fi yaada namootaa sochoostuu qabannee dhiyaannee jirra. Guyyaa guyyaatti harki keenya qarshii tuqa. Doolaara, birrii, yuuroo yookiin immoo teessuma dijitaalawaaf kanfaltii gochuu dandeenya. Garuu gaaffii guddaan tokko ofii gaafattanii beektu? Qarshiin harka keenyaa irra jirtu kun maaliif gatii qabaatte? Akkamitti waraqaan xiqqoon tokko gabaa addunyaa guutuu to'achuu danda'a? Addunyaa har'aa keessatti maallaqni wanta meeshaa bitannu qofa miti. Inni meeshaa to'annoo aangoo fi geemii xiinsammuu idil addunyaati. Har'a dookimentaarii keenya keessatti seenaa dhoksaa doolaara addunyaa akkamitti sirna maallaqa idil addunyaa akka uumee fi jijjiirama dinagdee dijitaalaa yeroo ammaa addunyaa shoognee waan isin biraan geenyu qabnu. Seenaa kana duubatti yoo deebisnee ilaalle sirni maallaqaa nuti itti fayyadamnu sa'aatii tokkotti kan uumame miti. Waggoottan dhibbaan dhiyootti ilmaan namaa meeshaalee gaafaa fayyadamuu turan baroota darban sirna Biriteen siisteemii yookaan gabaa jijjiirama meeshaalee keessatti namni tokko beellada kennee warqee fudhataa ture. Haa ta'u malee sirni jijjiirama meeshaa kun diinagdee guddaa kan qabu ture. Sirna jalqaba maallaqaa kan bakka bu'e warqee ture. Ta'ullee warqeen sababa xiqqeetiif maqaadhaaf bareedaa ta'ee fi hin faalamneef maallaqa keenya kan tajaajilu jalqabe. Dhaabbileen baankii jalqabaa uumamanis warqee kee nu bira kaa'ee nuti immoo warqee kee bakka buufnee siif kennine jechuudhaniin warqee ragaa akka ta'etti himama. Sana booda garuu addunyaan jijjiirama guddaa fi seena qabeessa ta'e tokko keessatti walii galte. Keessattuu waraana addunyaa lammaffaa booda dinagdeen biyyoota Awurooppaa barbadaa'ee ture. Biyyoonni gurguddoon kan akka Ingilaand, Faransaay, Jarman dinagdeedhaan kufan. Sababni guddaan yeroo sanaa mul'ate tokko ture. Innis eenyutu addunyaa to'ataa kan jedhu. Biyyoonni addunyaa harki caalaan osoo dadhabinaa jiranitti Ameerikaan dinagdee fi humna waraanaatiin olaantummaa argatte. Sababiin isaa Ameerikaan warqee addunyaa irraa caalmaa naannoo %70 teessuma ishee keessatti walitti qabattee turte. Kunis seenaa dinagdee addunyaa irratti tarkaanfii teessumaa yookaan Biriteen Wuudis jedhamu karaa. Waliigalteen kun maalidha? Akkamitti doolaarri aangoo guddaa argate? Kutaa ittaanu keessatti isin biraan geenya. Nu wajjin tura. Bara 1914 keessa magaalaa Biriteen Wuudis kan Ameerikaa keessatti bakka bu'oonni biyyoota 45 walitti qabaman. Kaayyoon isaanii sirna maallaqa idil addunyaa haaraa uumuu ture. Waraana booda dinagdeen addunyaa kan kufee fi sirni waliigaltee barbaachisaa ture. Mariin kun seena qabeessa tokko uume. Biriteen Wuudis Siisteem. Waliigaltee kanaan maallaqni biyyoota addunyaa hundi hidhata doolaaraa Ameerikaa wal qabatu murtaa'e. Ameerikaan immoo kakuu uummata addunyaatiif galte. Doolaara 35 hundaaf warqee onnee tokko kenna. Baankii biyyatti ni kenni jettee waadaa seente. Kunis doolaarri addunyaa irratti kabajamaa fi amanamummaa guddaa akka argatu taasise. Ta'us amanamummaan kun yeroo dheeraadhaaf hin turre. Bara 1960moota keessa Ameerikaan waraana Veetinaam sababeeffattee qarshii baay'ee maxxansuu jalqabde. Maallaqni doolaara gabaa addunyaa irratti warqee Ameerikaan teessuma ishee keessatti qabdus baay'ate. Biyyoonni akka Faransaay pirezidaantii Chaarles D. Gluck akka nu hubatan. Nuti doolaara keessan deebisnee warqee keenya fudhachuu ni barbaanna jedhan. Yeroo kana doolaarri Ameerikaa qormaata guddaa keessa gale. Ameerikaan warqee deebistee kennuudhaaf teessuma gahaa kan hin qabne ture. Bara 1971 keessa pirezidaantiin Ameerikaa Riichaard Neeksan murtoo addunyaa raase tokko dabarse. Ameerikaan asii fi doolaara warqeedhaan jijjiiruu hin dandeessu jedhe. Murtoon kun seenaa keessatti The Nexus Shock jedhamee beekama. Egaa gaafiin ijoon asii ka'u warqeen yoo irraa ka'e doolaarri akkamitti aangoo itti fufee kan jedhu ture. Ameerikaan tooftaa haaraa tokko uume. Innis Peetiroo Doolaar jedhama. Bara 1974 keessa Ameerikaan biyya Saawud Arabiyaa fi biyyoota boba'aa baasan kan OPEC waliin waliigaltee dhoksaa uumte. Ameerikaan eegumsa waraanaa fi meeshaalee waraanaa ammayyaa Saawud Arabiyaaf kennuudhaan waadaa seente. Deebisuudhaan Saawud Arabiyaan boba'aa ishee deebistuun hunduma doolaara Ameerikaan akka qofa gurguramu waliigale. Kun addunyaa guutuu irratti dirqama uume. Biyyi kamiyyuu boba'aa bitachuu yoo barbaade jalqaba doolaara Ameerikaa qabaachuu qaba ture. Tooftaan kun doolaara addunyaa irratti maallaqa mootii godhee isa teessise. Tooftaan peetirool Ameerikaaf hundi dinagdee ji'oopolitiksii keessumaa kan itti uume ture. Tokkoffaa Ameerikaan maallaqa ishee warqeetti maxxansitee boba'aa bitachuu dandeessi. Biyyoonni biroo garuu boba'aa bitachuudhaaf oomisha isaanii gurguranii doolaara argachuu isaanii dirqama. Lammaffaa biyyoonni addunyaa kuusaa maallaqa isaanii keessaa foreign reserve doolaaraan kaa'uu jalqaban. Kunis Ameerikaan liqii guddaa akka argattuu fi dinagdeen ishee waggoottan hedduuf olaantummaa akka qabatu ishee taasise.
Sirni kun biyyoota guddatan jiranitti dhiibbaa guddaa uume. Yeroo Federal Reserve yookaan baankiin guddina Ameerikaa biyyoota misoomarra jiran irratti gabaan wal simachuu dhabe. Liqiin biyyoota biroo doolaraan qaban qaala'aa deemaa dhufe. Akkasumas Ameerikaan sirna kanfaltii idil addunyaa SWIFT jedhamtu to'achuudhaan biyyoota isheef hin ajajamne diinagdeedhaan adabuu eegalte. Biyyi tokko SWIFT irraa yoo kutamte gabaa addunyaa irraa adda haa ta'u malee to'annoon kun dhiibbaa biraa uumuu jalqabe. Mormiin sirna doolaara irratti ka'e waggaa waggaatti guddachaa dhufe. Keessattuu biyyoonni akka Chaayinaa, Raashiyaa, Indiyaa fi Biraaziil mormii kana gara fuulduraatti oofuutti jalqaban. Akeekni isaanii tokko ture. Deodolarizeeshin yookaan immoo doolaara irraa fagaachuu. Biyyoonni kunniin gabaa isaanii keessatti maallaqa dhuunfaa isaaniitti jijjiirachuu gochuu jalqaban. Kunniin seera diinagdee addunyaa irratti boqonnaa haaraa uume. Akkaataa kanneen teessumni diinagdee addunyaa jalqabaatti iddoo tokkotti kuufamaa ture maaliif gara kutaalee adda addaatti dhiyaachaa deemaa jira? Kutaa itti aanu keessatti BRICS jijjiirama dijitaalaan maal akka ta'e ilaalla. Ammallee wajjin tura. Gamtaan BRICS Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa akkasumas biyyoonni haaraa itti dabalaman diinagdee addunyaa irratti dhibbeentaa 30 caaluu bakka bu'u. Gamtaan kunniin maallaqa irraa idil addunyaa uumuu yookaan maallaqa dhuunfaa isaaniitiin dabarsa gabaa gochuuf dalagaa jiru. Chaayinaan yuuwaan isheen gabaa boba'aa fi dabarsa addunyaa keessatti babal'isaa. Raashiyaan gabaa gaazii ishee paawundiitiin yookaan immoo ruubiliidhaan akka kanfalamu gochuudhaaf gochaa jirti. Kun maaliif murtaa'e? Sababni isaa kuusaan doolaaraa Ameerikaa baankiiwwan addunyaa keessatti hirmaachaa deemaa jira. Akkasumas jijjiiramni diinagdee kana keessatti humni haaraa fi guddaan tokko dhiyaatee jira. Hojjettoota durtoota keenyaa akka saayinsiin seenaa diinagdee nu argisiisutti maallaqni kamiyyuu bara baraaf aangoo irratti hin turre. Seenaa keessatti paawundii Ingilaand, Firankii Giriikii fi Yuuroon aangoo guddaa qabu turan. Garuu yeroo isaanii ni darbe. Doolaarri Ameerikaas yeroo ammaa dhiibbaa qormaata seenaa isa guddaa keessaa isa ta'aa jira. Ta'us doolaarri battalumatti kufuun ulfaataadha. Sababni isaa sirni teessuma diinagdee addunyaa guutuun isaanii walitti hidhamee jira. Jijjiiramni uumuu suutaniin maltii kaaren siistemii yookiin immoo sirna maallaqa baay'ee irratti hundaa'aa deemaa jira. Guutuutti maallaqni wanta harka qabnu qofa miti. Inni amanamummaa teekinooloojii aangoo ji'opolitiksiiti. Seenaa fi tooftaa dhoksaa doolaaraa jechuunis addunyaa har'aa keessatti jennu akka gaariitti akka meeshaa qarannaatti nu gargaara. Isin keessatti yaada akkamii qabdu? Doolaarri Ameerikaa aangoo irraa kufuuf jira? Maallaqni dijitaalaa fuuldura keenyatti ni to'atama jettanii yaaddu? Yaada fi ilaalcha keessan kooment sekshinii irratti nuuf barreessaa.